بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في دعوتوتا كينيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجا في كبجان كينا غرتي كلين سمران اسين هرقبو هرا كان ارغمنو magaalaa Goobbaa godina Baalee jechuudha. Magaalaa Goobbaa mana ustaaza keenyaa ustaaz Sheek Siraaj Aliyyi qaadii kan turan magaalaa Goobbaa irratti jechuudha. Mana isaanii jirra. Isinis viidiyoo kana hanga dhumaatti akka dhageeffattan kabajaadhaan itti isin affeerraa inshaallah. Ustaaza baga nagaan nu eegdan. Isinillee baga nagaan nu dhuftan. Hayyee inshaallah namni kamuu seenaa mataa isaa qaba. Seenaan isaanii hanga dhagayetti garaana nyaannaanii kan isaan bira dhufee mana isaaniitti gartee haasawa kana akka isiniif dabarsan kan taasisuu barbaade. Inshaallah ustaaza kennamee maqaan keessan guutuun eenyu akkasuma ammoo gartee iddoon dhaloota keessanii eessaayu ture? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقافتي مكان كيا محمد سراج علي حسن جدما بوتان ألوتا كيا غرا كابا شوا بيا درا جدمتو ganda goda caffee jedhamu keessatti dhaladhe barii dhaloota kiyyaa 1941 achirraa ka'ee gasiigaa waan jirumoo gaafii keessanii itti fufu. Okay. Achitti dhalattanii garuu yeroo garteetiin namni kamuu gartee iddoo deemuu fi akkaataa deemutti gartee wanta qunnamu qaba. Haa ta'uuti isinmee waggaa meeqatti darasummaa kan baatan darasummaa kana hoo eessatti kan deemtanii eessatti kan qaraatan? Bara 1941 irratti dhaladhee bara 1952tti bakkuma darraa jedhamu kana gote caffee kanarraa ka'ee gara biyya daawwee jedhamtu amma wallo jedhamtee tawaamamtu wallo keessatti kamisee ka jedhaniin gara biyya saniitti deemnee karaa daa'imummaa qabna wayita san nama ijoolleedha nama 4 taanee biyyaa baane achirraa kaanee laga kamisee jedhamtu takka bakka amma katamaa kamiseedha sanii olitti laga billaacha jedhamtu Sheek Xayyib ka jedhamintu jira isaan bira dhaqee quraana achitti Walluma kamisee keessatti walluma kamisee keessatti lafattiin billaacha jedhamti kamisee irraa yoo jabaatte kiiloomeetirii 3 akkanarraa fagoo jirti gara qiblaatitti jechuudha. Achitti dhaynee Sheek Xayyibii sanirratti quraana wayita biyyaa bahu haga waylul mutaffifii ganduma irratti qara'ee ture suura waylul mutaffifii jedhurraa ka'ee achirraa haga suuratul kahfitti Sheek Xayyibii sanirratti achumatti qara'ee jechuudha. Waggaa meeqa teettan achitti? Achi hoggaallee hin teenne garuma ji'a 9 wagana taa'ee haga kana qara'u irratti achirraa ka'eetti egasii gara Madinee jedhanitti biyya Argobbaa achuma gara baya aduutitti deemnee jechuudha. Madinee jedhaniin walluma keessatti achuma biyyuma kamisee kana Dawwee jedhamti biyyi sun wayituma sanirraallee qabdeeti namni amantiin ka islaamaa kana malee kun keessa hin jiru katamaa keessa bakka bakka yoo argan malee waliigalteetti biyyi suni biyyuma muslimaati. Achi keessaa Yaaqub jedhaniin Madinee sanitti dhaqee quraana achitti buusee jechuudha. Achi booda hoo darasummaa erga achitti quraana buuftanii booda quraana bakka biraatti hin qaraane? Quraana bakka biraatti hin qaraane quraana egaa achirraa buusee jedhee sheeka tokkotu Sheek Aliyyi jedhaniin ammallee biyya Daanaa jedhamtu takkatu jira walluma keessa Daanaa jedhaniin biyya Daanaa san fidee nuun deemee achirratti kitaaba mazhaba Abu Haniifaa fiqihii jechuudha. Sheek Yaaqub ka jedhaniintu jira Adaamee jedhamti bootan sun biyya Adaamee jedhamtu sanirratti Sheek Yaaqub irratti shuruuxu salaat irraa ka'ee haga muqaddimaa jedhanitti isaan irratti achitti qara'ee haga achi hoggaa tokkoo fi gara ji'a 6 badheessan taa'ee achirraa egas illee gara biraatitti jijjiirannee
katamaa Dasee jedhamtu takka walluma keessatti Daseedha gadi Kombolcha jedhanii jirti. Kombolchaa fi Dasee hedduutti Agar Corree jedhaniini achitti deebi'eeti kitaaba hundaarra kaasee fiqihii haga Ayniyyi jedhanitti achitti deebi'eeti isaan irratti qara'ee jechuudha. Achillee waggaa tokkoof ji'a 6 taa'ee. Achi booda erga achi qaratanii booda ani ammoo kan dhaga'ee miilaan eessarraa eessa deemtanii iyyuu isin karaa dheeraa akka deemtan kan dhaga'ee miilaan eessarraa hanga eessaatti kan isin deemtan? Achuma ka'eeti amma sababni ilmii barbaadallee miti. Eessuma kiyya tokkotu obboleessi haadha tiyyaa biyyaa bahee jedhanii biyyaa bahee biyya Arsii kana jira jechaa oduu dhagahaa. Biyya keenya sanitti Baalee fi Diida'allee walumatti Arsii jedhanii waamanii Arsii keessa jira jechuu dhagahee achirraa ka'ee bakka Kamisee jedhan katamoo Kamisee sanirraa ka'ee lafoo isoo guyyaa tokko makiinaa hin yaabbatin qaxxituma deebi'eeti isoo deemu bultii 29tti Asaa Usmaan jedhanii lafa Gaasaraa gadi laga keessa godina Baalee dhufee jechuudha. Arsii kana keessa kutee Shawaa keessa kutee Arsii Baalee dhufee Baalee kana keessatti bakka amma Asaa Usmaan jedhan san laga san bule 29tti laga Waabee kana keessa wayita ceenu ashawaan laga Qillisaa jedhaniintu jira. Laga Qillisaa kana keessa ashawaan isaa haga wanniititti ol nama dhufaa laftiin oo'a san keessa sanuu kophaa deemammoo haga kana keessatti wanni yaadamuu qabu kophaa kiyya deema achirraa hin dhufee. Wanti isin qunnamin jiru karaan akkuma agarteetiin akkuma deemtanitti karaa kana galtanii wanti isin qunnamin jiru jidduu. Karaa kana wayita deemnu achirraa baanee Dabra Siinaa kan jedhaniin tokko hin jira. Dabra Siinaan sun amma Kililii Amaaraa keessa isa bira yoo achas tarre Dabra Birhaantu jira. Dabra Birhaan irraa ka'ee haga dhufee Shanoo keessa bahee Naaziriitiin gahu kanatti gaaf tokko guyyaa tokko dildiluma goggoyduu bishaan jala yaa'u kana keessa gandatti goruudhaaf wayita deemnu kana biyyi abbichuu jedhan kana keessa maalii jedhan kana keessa islaamni hin jiru. Nuhi makarajii baannee marxoo marxifannee kitaaba fannifannee deemnu kana bulguudha kun nama nyaachuudhaa fi makarajii kanatti nama affeelatuudhaaf deemanii ka jedhu kana deebi'iiti haasoyitii namni nama dinqisiifata. Kanaaf ganda namaa hodhaynee jenne waan nu qunnamuun beeku jechuudhaaf dildila jala ammallee immoo bakka raqoo wayii tuulanii axirii itti axiranii jedhan achirraallee bannee halkan haga ishaa'ititti deemnee wayita namni karaan citee jedhe achi axirii san keessa seennee bullee akkuma saniin dhufnee gaara koyyedduu kanatti nama qunnamuu dheeraadha. Kana keessa baaneetuma Baalee dhufuu dandeenye. Baalee irraa wayita dhufnu ganda Siree jedhan tokkotu jira Arsii keessa jechuudha. Arsii Siree jedhanii Siree sanirraa akkana gubbaatti wayita baddaa Diida'aa kanatti ol bahanii jedhan ganda wayii na bulchaa jedhee ganda kadhadha. Yoo ganda kadhadhee jedhu namni manaa gumguma namni dhiiraa qoonqan dhagaya. Abbaa warraa mana hin jiru jettee haati warraa indiddi lafa ishaa magribni gahee jira. Garam deema gara deemu hin qabu karruma isaanii fuulduratti sijaadaa afadhee magriba azaanee salaatatti wayita seenu ijoolleen itti ergite. Ijoollee dhadhaa kun hattuu ta'uu hin dhabu jettee ijoolleen kootaa guurrattee darbattee achirraa deebi'iitiin oriiti. Isinii salaataa jiru? Anaa salaatatti jiru. Salaatuma sanillee kutee ulee fudhadhee ijoollee tan ari'ee gara manaatitti deebisee salaatuma kiyyatti deebi'ee egasii eegaani salaatee geesse abbaa warraa hin dhufaa. Abbaa warraa maali ati kaasteettu maali naan jedha nama gaan argitu nama ta'uu kiyya jedhaani achirraa maal godhuu fiiree horiin yaafachuu fi halkan kanaan kabadhee kana bultu as teettu naan jedha. Lakkii ani karaa ka deematii jiru muta'allima kitaaba baadhee deemaa nan argitu marxoo marxifadhee kitaaba baadhee waan salaatummaa karajii harkaa qabaa. Muslima ta'uu kiyyaa fi darasaa ta'uu kiyya nan argitu akkamitti hannaaf deema akkasiin kanaan horii oofanii jedhaani. Achirraa namtichi sun na shakkee manatti ol na oofee mana ona wayii qabaa. Ona san keessa ofiisaatillee siree achi kaayyatee anaammoo lafa sijaada wayii itillee wayii lafa sannaa buusee achitti qawwee mataa jala kaayyatee na eegatii bulee. Egasii ani hin bullee ganama ka'eetuma achirraa biraa deeme katamaa Kollaa jedhan takka dhufee bullee. Kollaarraa ammallee deebi'iiti Saddiiqa dhufne Saddiiqarraan Gaasaratti deebi'iiti achas gadi baane jechuudha. Rakkoon karaa kanatti na qunname baay'ee.
Okay. Galatooma ulfaadhaa erga agartee gara Baalee dhuftanii jalqaba akka siree qubattan naa himtan. Sana booda ergasii garam deemtanii maal hojjettanii erga Baalee dhuftan?